uffatee garuu sanitti toon dhufin Yesuus Kiristoos maqaan jedhamu yoom kenname erga durbee Maariyaam irraa dhalate miti erga durbee Maariyaam irraa dhalate waan durseeyyuu Isaayyaas keessaatii kaasee lallabamaati irra Isaayyaas keessatti inni ture Yesuus miti maaliif jennaan Yesuus sagalichi inni dhufee dhalate suni ilmi isaa gara biyya lafaatti inni dhufee ganaa dhalate suni kakuu moofaa keessatti lallabamaati irra eenyu mee kan lallabe Isaayyaas ilma waa'ee nama biraa lallabe fakkeenyaaf boqonnaa 9 jaarratti Isaayyaas maal jedhe ilmi sunu dhalateeraa jedhe ilmi dhalate kun immoo eenyu jennaan ilma maqaan isaa Waaqayyo Abbaa nagaa dinqii gorsaa bara baraa jedhamu maqaan Yesuus immoo Yesuus kaa inni maqaan isaa keessa jira as keessa nittireera la abdiila dubba dhokko hin jiru asinaasa abdii dhiisi sagaleeni maqaan kana keessa Yesuus tokko qaba Waaqayyo bara baraa dinqii gorsaa bara baraa jedhamee Yesuus waamamee jira ilmadha gaafis gaadhe waamamee jira moo jiru Yesuus Waaqayyo Abbaa maqaa bara baraa dinqii jedhamee waamamee jira abbaa ilma afura qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaati isaa tokkichi wanti jedhu macaafarra hin jiru ilaa sadan tokkicha kan jedhu hin jiru macaafarra hin jiru macaafarra hin jiru suni waan namoonni jedhani ideoloojiidha malee macaafni qulqulluun jedhu amma wan deemaa naan deemne bar kotte taasaa deemnaa dhoko kottati ishee laaba na deemaa asinis oo deemne hin dandeenya